Subscribe keenya dhibba shanii ol ta'ee jira. Yoo nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenya bakka jirtan maratti nagaan kun isin qaqqabu. Har'as immoo aappii ajaa'ibaa tokko walitti deebineetu jira. Aappiin keenya inni irraa immoo earfoonii tokkoon muuziqaa garaagaraa lama akkamittiin akka dhaggeeffachuu dandeenyu. Amma fakkeenyaaf hiriyaan keessan tokko muuziqaa kan biraa dhaggeeffachuu yoo barbaadde, isinis immoo muuziqaa kan biraa dhaggeeffachuu barbaaddan ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa isinis kan biraa earfoonii tokkoon jechuudha. Kana malees immoo boonusii qabna jechuudha. Dhuma irratti hanga dhumaatti nu faana ta'uutiin waan kana ilaalaa isiniin jenna. Waan ajaa'ibaa kana gara barnootaatti otoo hin deemin immoo warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe bakka jettu edda tuxxaniin booda mallattoo beelaa icon bukkee turtu erga tuxxanii ol kan jedhudha kaawwachuun gara maatii keenyattis dabalamuu hin dagatina. Viidiyoon asii gallakkiin tooraan isin qaqqaba. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaasiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutiin eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa aappiin keenya Duul Muuziqaa Pilaayir jedha. Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Maqaa isaa iskiriinii irra isiniif keenya jechuudha. Seennee waliin ilaalla. Duul Muuziqaa Pilaayir yeroo bantan kunoo fuulum kana qabatee isiniif dhiyaata. Fuula itti aanutti immoo isin daddabarsaa jechuudha. Kunoo asirraa sana booda start kan jedhu kanarra ni tuqxu jechuudha. Si'a tokkoof erga tuqxaniin booda kunoo garuma isaatti isin dabarsaa jechuudha. Kunoo haala ajaa'iba ta'eetiin wanta sirra jiru, wanta isin rakkisu baay'een hin jiru jechuudha. Prayer left, prayer right kan jedhu kanarra asirraan jira jechuudha. Ishii kanarra tuquudhaan muuziqaa kan biraa dhaggeeffattu. Earfoonii lamadha. Earfoonii ishii tokkootiin muuziqaa kan biraa, ishii tokkootiin kan biraa dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Earfoonii tokkichaan muuziqaa lama jechuudha. Asii kunuu mallattoo ishii kanarra nan tuqaa jechuudha. Si'a tokkoo fi ergan tuqeen booda muuziqaa tokkoon irratti idaadhaa jechuudha. Ergan idaadheen booda duubatti hin deebi'a. Ergan duubatti deebi'e kunuu naaf hojjechuu jalqabaa jechuudha. Asiis immoo irratti hanfeedha jechuudha. Kunoo mallattoo ishii kanarra tuqeetanii muuziqaa kan biraa jechuudha, gosa biraa. Muuziqaa kun amma fakkeenyaaf kun ni ta'a. Kunoo muuziqaa gosa garaagaraa lama fidadheetan jira jechuudha. Isa tokkoon hiriyaan keessan dhaggeeffachuu danda'a. Isa tokkoon immoo isin dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Earfoonii tokko wanti akkasaa kunis ni jira jechuudha addunyaa keenyarraa. Waan kanaan akka jaalattan abdii guutuudhaan kanaan qabu. Boonasiin qaba isiniin jedheetan ture. Gara boonasii keenyaatti. Viidiyoo ittiin edit godhachuudhaaf aappiin inni dura Kinemasteridha jechuudha. Play Store irraa buufachuu hin dagatina. Achirra ni jira jechuudha. Gosa biraas qabatee yoo isiniif dhiyaate waan ani jedhu yookaan waan ani isinitti agarsiisu hordofuu qofaatiin godhachuu ni dandeessu jechuudha. Isa kanaanis earfoonii tokkoon muuziqaa garaagaraa lama dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti akka gootan seennee waliin ilaalla. Ana dura barsiiseetan ture. Viidiyicha ilaaluu hawwachuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo bantaan kun fuula kana qabatee isiniif dhiyaata. Inni Play Store irraa amma daawunlood gootanii itti fayyadamtan kun immoo varjiniin isaa jijjiiramee jira waan ta'eef, ol guddatee jira waan ta'eef fuula biraa qabatee isiniif dhiyaachuu danda'a. Rakkoon qabuun Create Project kan jedhu tuquutiin keessa seenuu ni dandeessu. Bifa kana qabatee isiniif dhiyaata ta'e kunoo kan si'a tokkoof ni tuqxu 16:9 kan jedhu kanarra si'a tokko inni tuqxu jechuudha. Yoo barbaaddan waan barbaaddan asitti fidachuu ni dandeessu jechuudha. Gosa barbaaddanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf halluu tokkoon fidadhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo halluu keelloo dhuman godhadha. Kunoo asii keelloo naa ta'a jechuudha. Gosa barbaaddan godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo erga godhataniin booda nu duubatti ni deebitu. Asii muuziqaa barbaaddan gosa garaagaraa lama jechuudha. Raayitiin godha. Kunoo asii raayitiin godheen booda muuziqaa isa tokkorra nan tuqa. Si'a tokkoof ergan tuqee kunoo mallattoo ishii kanarra nan tuqa. Ergan tuqeen booda kunoo asirra raayit jedhee jira. Liiftiin godha jechuudha. Kunoo sun kana isaan kana immoo asirraa kanarra tuqee muuziqaa isa lammaffaarra immoo kunoo isa liifti jedhu kana raayitirraan godha jechuudha. Kana yaalaan isiniin jedha. Earfoonii tokkoon muuziqaa garaagaraa lama dhaggeeffattu jechuudha. Inni kunis immoo karaa gurra isa tokko dhaggeeffattu, isa kanas karaa gurra isa tokko jechuudha. Kana jechuun immoo hiriyaan keessan ilaaluu yoo barbaade yookaan dhaggeeffachuu yoo barbaade muuziqaa biraa bantanii fi daa'immoonni illee nan dhaggeeffadha yoo jette sin jeeqoo ta'e illee bifa kanaatiin muuziqaa kan biraa bantanii akkas gochuudhaan ijoolleen muuziqaa isaaniif mijatu kan isaaniif ta'u ilaaluu ni danda'u. Sinis immoo haala ajaa'iba ta'eetiin isa barbaadan otoo walirraan kutin haala kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha.
barnoonni irraa akka isinitti tole abdii guutuun qaba. Aappii lachuu Play Store irraa buufachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Guys viidiyoon keenya irraa kana fakkaatti. Next viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.